Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetii fi saatalaayitiin Aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan jimaata adoolessa 23 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 16 bara 2013 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Oloompikiin Tookiyoo bara 2021 arra sirnaan banamee jira. Atleetota biyyoota 200 oliitu isteediyeemii seenuudhaan sirna baninsaa kanarratti argame. Oduu keessaaf ka torbanitti dhiyaatu qophii labataa keessatti bal'inaan itti deebina. Artistoonni muuziqaa hedduun isaanii wallee biyyaaf dhiyeessanirraa fayyadamuu dhabuun dinagdeen biyyaa duubatti hafuunii fi mirga abbummaa sirboota isaanii sirnaan eegamuu dadhabuun rakkoo hedduudhaaf isaan saaxilaa jira jedhamee jira. Kanneeniif kabiroo sagantaa keenya irraa keessatti dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya gara xumuraatti waliin turaa jenna. Piroodyusariin Tamsaasarraa Eliyaas Gabayyoo, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu har'aaf gara jaallanneettan sin dabarsa. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Weerarri vaayirasii koronaa waggaa tokkoof duubatti eega harkisee booda sirni baniinsa dorgommii Oloompikaa har'a Jaappaan keessatti gaggeeffamee jira. Isteediyeemii Oloompikaa kan Jaappaan sirni baniinsi kun kan keessatti gaggeeffame yoo ta'u barcuma 10,000 hedduu duwwaa ka turan yoo ta'u keessummoota kabajaa fi aangawoota kanneen biroo 900 ta'an qofatu sababaa dhukkuba koovidiif jecha argame. Sirni baniinsa mata duree tokkummaa miira irratti hundaa'e haa qabaannu ka jedhu yoo ta'u xaaxeen ibiddaa agarsiisi muuziqaa fi agarsiisi ibsaan faayame alaabaa adda addaa mul'isus dhiyaatanii jiran. Kanneen dorgommiidhaaf biyyooti adda addaarraa isteediyeemii sana keessatti hiriiranis alaabaa biyya isaanii qabatanii akka dur baratame sana otoo hin taane hedduminatu hin qabaatiin walirraa fagaachuudhaan hiriiran. Yoo xiqqaate meetira 1 danda'amnaan immoo meetira 2 walirraa fagaachuu akka qaban ka gaafataman yoo ta'u yeroo hundaa haguuggii funyaaniif afaanii qabaachuun akka irra jiru aangawoonni koree dorgommii Olompika Tookiyoo qopheesse gaafatee jira. Uummanni Jaappaan harka caalaan dorgommii kun biyya isaanii keessatti ta'uu ifatti kan morman yoo ta'u kunis weerara vaayirasii koronaa ka biyyattii miidhaa jiru daran ammeessaa sodaa jedhu qaban. Hanga ammaatti namoota dorgommii fi biyyarraa Tookiyoo seenan keessaa 106 vaayirasii koronaan qabamuun ibsameera. Tokkummaan mootummootaa barattoota yuunivarsiitiiwwan Tigraay keessatti ramadamanii turan akka maatii isaanitti deebi'anii fi waan irraa eegamu hin hojjanne jechuudhaan warraaf maatiin barattootaa har'a dubbatanii jiran. Waajjira tokkummaa mootummootaa Finfinnee keessa jiru fuulletti har'a haalli ture miiraan kan guutame yoo ta'u warraaf maatiin barattootaa bakka bu'oota tokkummaa mootummootaa biraa deebii eeggataa turan. Maatii tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti tokkummaan mootummootaa barattoota kana gara maatiitti deebisuuf haal duree tokko malee waan barbaachisu guutuutu irra ture jedhan. Maatiin hangi tokko immoo tokkummaan mootummootaa barattoonni kun akka achi ba'an gochuuf akka mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti tajaajila quunnamtiif elektiriikaa itti fufu barbaadu jedhaniiru. Deebii kanaa argachuuf jecha Itoophiyaatti bakka bu'aa tokkummaa mootummootaa dhaqqabuuf yaaliin ta'e hin milkoofne bakka bu'oota maatiiwwan barattootaafis deebii kennuuf hin dhiyaanne jechuudhaan Kennedy Abaate gabaasee jira. Uummata Tigraay keessa jiruuf gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'e nageenya biyyoolessaa balaarra tuumbuusin karaa nagaan dhaqqabsiisuuf qophii ta'uusaa mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa kaleessa baase kanaan haleellaa addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF adoolessa 18 bara 2021 daandii Samaraa irraa Abaalaa geessisu irratti gargaarsa fe'amee ture irratti haleellaa geessise mootummaan balaaleffatee jira. Dubbii himaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa kan Antooniyoo Guutares kaleessa akka jedhanitti konkolaataan gargaarsa gara Tigraayitti geessan nagaan ituu waa irra hin ga'in darbuu inni jedhu
yaaddoo iddoo duraa qabate ta'uu ibsan jechuudhaan Addis Chakkol gabaasee jira. Bulchiisa naannoo Tigraay lafa uummanni miliyoona 4tti tilmaamamu beelaan rakkataa jiru seenuun akka danda'amuuf jaarmiyaan sagantaa nyaata addunyaa irra deebi'ee iyyatee jira. Oduu gaarii xiqqoo tokko jechuun akka ibsetti sagantaan nyaata addunyaa hojjetoota gargaarsaa 30f gargaarsa dhala namaa barbaadamu gara magaalaa Maqaleetti geessuun danda'amee jira jedha. Xayyaarri kun tajaajilli balalii imaltootaa addaan citee yeroo baatii tokko guutuuf jedhu keessatti inni kun kaduraa kamisa kaleessaa gaggeeffame ture. Xayyaaronni imaltootaa gara Tigraayitti balali'uu kan dhaaban baatii waxabajjii keessa ture. Jaarmiyaan kun torbanitti yeroo 2 balalii akkasii gaggeessuuf kan karoorfatee jiru yoo ta'u, hojjetoota gargaarsaa fi gargaarsa dhala namaa xixiqqaa Tigraay seensisuu yookaan immoo Tigraay irraa iddoo biraatti geessuuf gargaaraa jedheera. Kutaa sana keessatti gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuun rakkoo ta'uun itti fufuunsa tajaajilli quunnamtii akkasumas daldalli hanqina nyaataa fi meeshaalee kanneen biroo jiraachuun akkaan kan isa yaaddesse ta'uu jaarmiyaan sagantaa nyaata addunyaa hubachiisee jira. Rakkoon kun jiraatus baatii darbe kibbaa fi kaaba dhiyaa keessatti namoota 730,000 gargaarsa nyaataa raabsuusa guyyootii dhufan kana keessa immoo kaaba dhiyaa keessatti namoota 80,000 dhaqqabuuf abdii kan qabu ta'uu dubbata. Tigraay keessatti uummata afaan beelaa jiran miliyoona 2.1 dhaqqabuuf kaayyoo akka qabu konkolaataan jaarmayichaa kanneen 200 caalan nyaataaf gargaarsa biraa fe'anii magaalaa Samaraa kan bulchiisa naannoo Affaar keessatti qophaa'anii akka jiran jaarmayichi ibsee jira. Mooraa baqattootaa Maay'anii fi Addiyaarushaa keessa kan jiran baqattoonni Eertiraa achi ba'anii iddoo biraa deemuu ka fedhan ta'us kan hin eeyyamamneef ta'uu Itoophiyaatti eejansii godaantotaaf dhimma godaantota deebi'aniif kutaa quunnamtiif hariiroo alaaf daayirektara ka ta'an obbo Ba'akaal Nugusee ibsanii jiru. Iddoo sanatti meeshaalee gurguddoon camadamanii akka jiran kana malees achuma mooraa sana keessaa kan dhukaafamu ta'uu dubbatan. Hidhattoonni egaa achi seenanii booda gargaarsi raabsamu dhaabatee daawaaleen saamamanii buufanni fayyaa tajaajila kennan hin jiran ambulaansiinis fudhatamaniiru jedhan. Sagantaan nyaata addunyaa kuusaalee gargaarsaa qabuyyuu saamamuu kan ibsan obbo Ba'akaal kanaaf baqattoonni yeroo ammaa tajaajila tokkoyyuu argataa hin jiran jedhaniiru. Walumaa gala mooraan baqattootaa tajaajila waraanaaf oolee baqattoonni maallaqa akka walitti qabaniif dirqisiifamu wal'aansa fayyaa dhabuun akkasumas rasaasaan kan ajjeefaman akka jiran kan ibsan obbo Ba'akaal haadholiin iddoo silaa ta'uu hin malleetti akka da'an kanas hawaasni addunyaa birmachuu akka qabu hubachiisan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Gama kaaniin humnootii Tigraayin to'ataa jiran irraa dheengadda ba'e jedhamuun ibsi sabaa himaan dhiyaate akka jedhutti baqattoota Eertiraarra godaansaa fi haleellaan dhaqqabaa jiru akkaan kan isaan yaaddessa'uu fi gocha gara jabinaa sibiilotaaf baqattoota irratti raawwatame jedhan qorannaan tokkummaan mootummootaa hooganu akka jalqabamuuf gaafatee jira. Tigraay keessatti akkuma sibiilotarra ga'aa ture humni weerara raawwate baqattoota irrattis miidhaa geessiseeraa ka jedhu ibsi kun seera mirga dhala namaa ka sadarkaa addunyaan dirqama addunyaan irra kaa'e kan ba'uuf jiran ta'uu aangoonni ibsaniiru. Baqattoonni Eertiraa Tigraayin ala qubachiisuuf karoorri jiru kamiyyuu fedhii isaaniin beekanii ta'uu akka qabu gaafatan jedha ibsi ba'e. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Artistoonni muuziqaa hedduun wallee biyyaaf dhiyeessan irraa fayyadamuu dhabuun dinagdeen biyyaa duubatti hafuunii fi mirga abbummaa sirboota isaanii seeraan eegamuu dhabuun rakkoo hedduuf isaan saaxilaa jira jedhama. Gaazexeessaaf barreessaan Zamadkuun Misgaanaw haalli kun fooyya'uu hanqachuun artiin akka quucaru godhee jira jedha. Kana malees artistoonni waldaa waliin qabanitti sirriitti wal qindeessuu dadhabuun daranuu akka rakkoon kun itti hammaatu taasisuu dubbata. Waldaan artistootaas dhimma kanaaf deebii gamasaa kennee jira. Galmoo Daawwitu Adaamaarraa gabaase. Gaazexeessaa akkasumas barreessaa akka ta'e Zamadkuun Misgaanaw dhimma artistootaa itti siqeenyaan nama hordofuudha. Itoophiyaa keessatti artistoonni rakkoo walxaxaa keessa jiru jedha.
Tokkoffaa waan hojjetan irraa haga malu hin argatan, darbees biyyi dinagdeedhaan kan guddatte waan hin taanee fi waan sabaaf dhiyeessanis gurgurachuun rakkoodha jedhe yeroo VOA'tti dubbate. Kanarraa kan ka'es yeroo dhukkubsatanii fi balaan adda addaa isaanirra qaqqabu bakka hin malletti kufuu harka namaarra ilaaluuf dirqamu jedha. Nuhoo Goobanaa weellisaa Oromoo weellisa hedduun qalbii namaa harkaa qabudha. Waggoottan dura karaa biyya Arabaa ba'uudhaan achis gara biyya lixaatti sokkee ganna hedduuf jiraateera jedha. Ilmi isaa Obsaan Nuhoo Mahammad Goobanaa. Obsaan abbaan isaa weelluun akkas beekamu amma dhukkuba onnee dhukkubsatee haala inni itti jiru akkasitti ibsa. Amma dur gaafa strookii isaa qabeen ammata ja'a ta'ee jira. Ammata ja'a dura strookii isaa qabeen. Strookii gaafa sii qabamu miila takka fi harka takka fi fuula cina takka akka hin daleenneeti si godha. Beekte amma sukara fi kana wajjin walitti takka gaafa taatu akkasitti wiilcheerii seene. Sababa sigaarattu strookii qabeeni akkasitti amma temperamentii problem dafee aaraa, dafee gammadaa, dafee booyaa. Gaafa booyuu strookii santu booyisaa jira. Abbaa keenya warra kan booyuu miti. Waan fedhe taa'ee hin booyu. Garuu gaafa strookii isaa qabatee booda yoo waanuma xiqqoo takka yoo yaadate geezuma san ni booya. Self control hin qabu. Amma haalli isaa dur sokoraa isaa ol bahaa ture. Gaafa deenjir geessa seenu. Ammaan tana immoo sokoraa isaas ol bahaas ni gabbu'aas. Gaafa gabbu'e immoo waan mi'aawaa dafee yoo hin argine du'uu danda'a. Akkasitti hedduu boota deenjireessi keessa jira amma. Baatii kana baatii lama dura akkas seene. Obsaan Nuhoon akka biyyaa ba'utti himus sanaaf fedha hin godhanne jedhe. Dabalees yoo dubbatu abbaan isaa walleewwan isaa hojjete biyyaaf dhiyeessuuf dhimmaa ture malee qarshiif hojjetaa hin turre jedha. Zamadkuun Misgaanaa gaazexeessaan dhimma artiistotaa kana quba qabu artiistonni akka Nuhoo fa'aa akka waan hojjetan irraa hin fayyadamne waan taasisa jedhu akkasitti ibsa. Sadarkaadhummaan guddinni dinagdee biyyattii rakkoo jalqabaa jechuun bu'uura jalqabaati. Gama biraatiin biyya hiyyeettii keessatti ammoo waltajjii hanga gahaa ta'e dhabuun innis bu'uura tokko of danda'e jechuudha. Waltajjii waggaa jedhu fakkeenyaaf iddoo magaalota garaagaraa keessatti waltajjiin agarsiisa aartii jira. Artistoonni bakka barbaadanitti deemanii dhiyeessuu danda'anii yoo jette sani maddi galii isaanii amma fakkeenyaaf artistiin tokko muuziqaa tokko akkuma baasanii tuurii yoo deemeetiin alatti bakka qabni hawaasaa kaaseetti isaa sadarkaa barbaadamuun bitatu hin jirreetti. Itti aansee ammoo waltajjiileen garaagaraa inni ammoo konsertiidhaan irraa fayyadamuun hin jirreetti. Diraamaas ta'u bakka garaagaraatti yoo agarsiisuu hin dandeenye galiis hin danda'u. Kanumaan wal qabatee rakkoon siyaasaa yeroo dheeraadhaaf keessa turres kanuma beekamu. Keessumatti Hacaaluu fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kaasuu dandeessa. Biyya keessatti konsertii kam hojjetee hangam hojjetee yoo jette konsertii hin argate. Kanuma biyya alaatti rakkooleen akkanaa kuni ogeessi aartii keessa jiru yeroo dheeraadhaaf akka waan aartiirraa fayyadamuu qabu sana akka hin fayyadamne taasisa. Akkas taanaan ammoo rakkannaan yoo dhukkubsate harkuma hawaasaa harka qofa jechuudha. Zamadkuun dabalee yoo dubbatu haalli kun jiraachuun artiistonni kalaqa haarawaa akka qabatanii hawaasaaf hin dhiyaanne dhiibbaa qabaa jedhe. Dabalees keessumaa waldaan artiistotaa hundaa'ee jiru wanna kana furuudhaaf tattaafachuu qabaa jedha. Artiist Tsaggaayee Dandanaa walitti qabaa waldaa muuziqeessitootaati. Innis waan Zamadkuun jedhe irra deebiin dubbate. Keessumaa teeknooloojiin muuziqaa fooyya'aa dhufuunii fi haalli gabaa biyya keessaa jiru waan kana ittuu balleessee jedhe waa'ee waldaa gaggeessuus akkasitti hime. Waldaan muuziqaa nu bira jiru kun waldaa ogummaati malee waldaa gargaarsaatiin jarri kalaqan kana mirga isaanii ogummaa sanatti beeksisuudha. Amma namni yeroo baay'ee waldaa biraas waldaa ogummaati. Waldaan ogummaa waldaa akkasii qobaatti dhaabbatuudha qaba. Waan wal gargaarsa akkana gochuudhaaf rakkinaan qabu qobaatti waldaa wal gargaarsaa artistoonni qobaatti dhaabbachuu danda'u. Waldaan ogummaa waan akkanaa kana keessatti wanni jennu qofaa nuti maal goonaa akkuma miidiyaan artistoota hin gargaara waan gara ummataatiin siistemii ummata ittiin qaqqabdu waan miidiyaa ta'e mataa isaattuu miidiyaadha. Dhageettii ummataa waan qabamuuf namatti himanii abbumti dhuunfaadhaan bara waldaatiin otoo hin taane dhuunfaadhaan amma akka mana maqaanaa kaaf akka Nuhoo kana artistiin Nuhoo Goobanaa kana baay'ee akka gargaaramu karaa biiroo aadaa turizimii faana wal taanee gargaarri irratti waa akka gargaaramus dhiibbaa goggoochuu jira. Dhuunfaadhaanis hin danda'ama inni rakkoo qabu. Nama rakkate kana gargaaruudhaaf hiriyoota akka hiriyummaatiin akka wal hojjaa keenyaa waan ta'eef
wal gargaaruun dhuunfaadhaan akkas godhama. Waldaa amma akkas naan jettan kana waldaa ogummaatiin otoo hin taane waldaa wal gargaarsaa qomaatti akka inni dhaabbatu namoota abbaa qabeenyaa faana ta'anii waan akkanaa fandireezii qobaatti godhamuudha qabata malee karaa waldaa ogummaa kanaatiin miti. Artiist Sayyoo Dandanaa wal gurmaa'insi gargaarsaaf gaarii ta'uu eeree artiistonnis waan argatan irraa aadaa waa qusachuu guddifachuu baruu qabu jedhe. Zamadkuun Misgaanaw gaazexeessaan waa'ee artiistotaa maxxansaawwanii fi qophiilee garaagaraa qopheessu waldaan kun qaama hawaasaa fi artiistota walitti fiduun rakkoo kana furuun karaa filatamaa akka ta'es yaada isaan eereera. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adamaa. Kadhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya kanatti aanee immoo ka torbanitti yeroo tokko dhiyeessinu qophii labataatu dhiyaata. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophii labataa wajjiniin ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Oloompikiin Tookiyoo jimaata har'aa taphatamuu jalqabeera. Odoo akka durii namoonni kumaan lakkaawwaman isteediyeemitti argamuudhaan taphoota kana laalatii atleetota jaalatan deeggaraatti bashannanan. Sababa weerara vaayirasii koronaatiin bara darbeerraa garana handabarfame taphni Oloompikii kun ammas qajeelfamoota tamsa'ina dhukkubichaa dhoowwan hordofuudhaa bahan jalatti torban lamaaf taphatama. Karaa kaaniin atleetonni baranaa dirree Oloompikii irratti rakkina hawaasa keessaa dhufanii addunyaadhaaf himuu barbaadan jiraachuutu himama. Hooggantoonni koree Oloompikii garuu mormiin siyaasa waliruu jedhaniin kun tapha Oloompikii Tookiyoo baranaa irratti akka hin gaggeeffamne akeekkachiisatii jiran. Gabaasaan VOA Biil Gaaloo garuu sagantaan kun atleetota rogeeyyii yookaan immoo aktiivistii ta'aniif carraa shaggaa ta'uufi malaa jedha. Gabaasa Olompikiin Tookiyoo atleetota aktiivistii ta'aniif jandoo mijaa'aadhaa jedhu jalatti. Itti aansuudhaanis nama kana dura dirree Olompikii irratti mormii agarsiisee beeku atleet Fayyisaa Lalisaa wajjiniinan marii geggeessa. Dura garuu mormiiwwan Black Lives Matter, Me Too Movement lamaanuu Olompikii bara 2016 as akka malee babal'ataniiru. Lachuu Olompikii Tookiyoo irratti dhiibbaa qabaachuuf deeman. I think we have a perfect storm, if you will, for an outburst of athlete activism that is rooted in fighting for black freedom. Rogeessummaa yookaan aktiivizimii atileetotaa bal'aa ta'e mirga gurraachaa akkasumas walumaagala mirga dhala namaa bu'uureffate jandoo mijaa'aa argate jechuu dandeenyu arguuf jirra jedhee yaada. Kanaan jedhan Pacific University irraa Profeesarii siyaasaan ta'an Julius Boykov. United States keessatti taphattoonni kubbaa kaachoo profeeshinaalii ta'an jechuudha jibbiinsa sanyii irratti xiyyeeffate balaaleffachuudhaan sagalee isaanii dhageechisaatii turaniiru. Baay'een isaanii immoo dorgommii Olompikii Tookiyoo irratti dorgomuudhaaf jiran. Garee kubbaa miilaa dubartootaa United Statesiif urjiyan taate Megan Rapin kaffaltiin dubartootaa fi warra dhiiratii hojii wal fakkaataadha kaffalamu qixxee akka ta'u dubbachaati turte. And I've been told that I don't deserve any more than less because I am a woman. Kun egaa atleetota amma walqixxummaan akka jiraatu hojjechaati jiran. Seenaa duubatti deebinee holaalle immoo mormiin dirree Olompikii waan baran jalqabamee miti. An akka siidatti ilaallamu faarumaan yaadatamu garuu atleetonni United States lama Tommy Smith fi John Carlos Olompikii bara 1968 irratti harka isaanii ol kaasuudhaan mallattoo Black Power jedhamu agarsiisan. Baras koreen Olompikii International Olympic Committee jechuudha seera Rule 50 jedhamu atleetota morman ugguru baase. Barana garuu seerichi amma tokko laaffifameera akka chaanaaliin koree Olompikii gabaasetti itti gaafatamaan koree kanaa Thomas Bach karaa isaaniitiin dhiyeenya kana poodiyamiin hookanis immoo waltajjiin fi sirni meedaaliyaa Olompikii siyaasaaf hin qophoofne jechuudhaan waan siyaasa wal hiruu jedhaniin kana balaaleffatan. Profeesarichi siyaasaa Buukoof Yuunivarsiitii Paasifiik irraa garuu waan hoogganaan koree Olompikii jedhan kana hin qeeqan. They say what courage it took for them to do that. And I agree, it took a lot of courage. But they've made a new rule. Kun ajaa'iba. Koreen Olompikii marsariitii kanarratti Kaarlosii fi Smith gameeyyii jedhee faarsa. San gochuudhaaf kutannoo isaan agarsiisan ibsa. Anis saniin waliin gala. Gochi sun kutannoo guddaa gaafata. Garuu seera haaraa baasan. Qajeelfama atileetonni John Carlosii fi Tommy Smith haaraa ta'an
Olompikii Tookiyoo irratti akka isaan hin goone dhowwu. Yuunaayitid Isteetsi keessatti namoonni tokko tokko atleetonni ispoortii qofa irratti xiyyeeffachuu qabanii jedhan. Haalli kana dura argaa turreef fakkeenyi olitti kaasne garuu saniin agarsiisu Olompikiinis saniin adda ta'uudhaan deemu. Karaa biraatiin Piroofeesariin seenaa ispoortii Heather Ditcher Yuunivarsiitii D. Montfort irraa akka jedhanitti. The Olympic Games in international sport is so entwined with politics with all of the national symbols. It's the flags, it's the anthems, it's the Taphni emblems on the Olompikii fi uniform. ispoortii akka addunyaatti siyaasa wal makaadha. Mallattoowwan biyyoota agarsiisan akka alaabaa, faaruuwwan biyyoolessaa, mallattoowwan yuunifoormii irratti maxxanfatan kun hundumtuu bifa yookaan immoo halluu biyyoolessaa isaanii wajjin deeman jechuudha. Egaan horeen Olompikii hayyoonni fi xiinxaltoonni waan jedhan dhageenyeerra. Amma dabareen annamaa ofiisaatiin dirree Olompikii irratti mormii dhiyeesserraa yaada isaa itti dhaggeeffanna. Atleet Fayyisaa Lalisaa bara 2016 Olompikii Riyoo irratti maaraatoonii lammaffaa ta'ee waggaa xumuruudha. Xinnoon isaaf harkasaa ol qabee wal jala dabarsee mallattoo mormii Oromiyaa hoggasan ture jechuudha agarsiise. Egaan gochi sun mormiin dirree Olompikii irratti atleet Fayyisaa mul'ise san boodas miidiyaalee baay'ee irratti dhimma morme san akka dhaqee ibsatu carraa uumeefira. Har'a duubatti deebi'ee yeroo san laaluu fi Olompikiin bara kanaa mormiin irratti mul'achuudha deemu ta'uu isaa laalchisee yaada qabu isa gaaffe Fayyisaa. Ani akkatti ilaalu jalqabumaa yaada ispoortii fi siyaasa walitti makiina jedhan malee waan namti isaayyuu diipiloomaasii fakkaata ispoortichi hoggaa walitti fiddu aadaa biyya tokko maalummaa biyya tokko hunda waan calaqqisiisuuf keessatti qabatee deema dirree sana keessatti wanta agarsiisaa jirtu jechaadha. Amma fakkeenyaaf gaafa jalqaba banamu waan biyya kee keessa qabeenya biyya kee keessa aadaa biyya kee keessa jiru maal jireenya hawaasummaa hunda walitti hammataa achi keessa ispoortii duwwaa alatti dhiibeelatti fakkaatu gaafa Riyoo deemu sana akka uummanni kiyyaan rakkate namni akkas ta'e yoo kan jiraate fayyuma qabadhu achitti fiigin jedhu akka kiyyaa'oo ta'e jechaadha. Calaqqisiifachuu qaba namni waan itti dhagahame keessa isaa. Ani akkasitti hubadhaa jechaadha. Hawaasni kiyya odoo rakkachaa jiru ani namni maa calaqqisiifata maa himata hawaasa addunyaatti maa himata jechuu hin danda'u. Dhimmichi eeyyamamaa miti gaafa sanas anis himee nana dhaban jedhee miti akkana dhabamu beekas. Akkana dhabamu beekas boodas bichana yaadatee sammuutti yaadan beeku. Meedaaliyaa sanas fudheen galaa hin fudhu kaayyoon koo sanan turre. Ji'a tokko moo ji'a waan ta'eef booda meedaaliyaan sarara ga'ee fi jiraala. Kanaafuu ani namni himimmaan si qabee doo jiru hin boo'in siin jedhee nama si yaada buufee himimmaan dhaadachuu danda'e. Warri falman suni karaa nagaa waan ta'eef waan dhugaa irratti hundaa'e sanan akka kiyyaa sana himachuu qaba. Adalbiin sitii yoo hidhamtee maal rakkoo qaba dhugaa ta'an. Atleet Fayyisaan egaa meedaaliyaa isaa argateera. Kaayyoo ittiin morme sanis addunyaan akka argu gochuu keessatti milkaa'eera. Karaa kaaniin garuu mormii san geggeessu isaatiin dhiibban isarra ga'e hoo jiraatin isa gaafadhe. Dhiibbaadhuma yeroo san turee tireeningii argachuu hin dandeenyeesitti namni na bira as jiraatee waan baay'eetu na hanqatee jira kanas akka hin dhabu beeka. Ani dura si gaafa nan itti galu malee dhiibban inni narraan ga'e baay'eedha. Yoo na fiige olompikii kana oon fiige yoo guddate isa kana ni hirmaadha isa ittaanu ni hirmaadha jecha. Yoon baay'ee sirriitti kaadde jechaadha. Kana caalaa carraan olompikii ittiin kaadhu hin qabu maaliif umuriin deemara waan ta'eef. Garuu immoo odoo du'as ta'ee jiraate ani seenaa yoomiyyuu hin irraanfannee siidaa guddaan olompikii sanarratti dhaabe waan hin ta'eef mataa kiyyaas kan uummata koos yeroo hunda ittiin na yaadatu bagan godhee an jedhutu irratti dhagama malee guyyaa tokko ani keessa deebii gaabbeen beeku wanti yeroo tokko na aarsu firiin achirraa argame namni keenya walitti bubbu'ee injifannoo sanatti fayyadamuu dadhabee waan tokko tokko kan jedhu xiqqoo na aarsa as deebi'ee malee aarsaan ofii kiyyaa keessa darbetti wanti gaabbuun jiru maaliif riiskii dhufu nan fudhadhaa rafan seene gaafa duraa iddoo kanayyuun gaattis immoo jedhee si yaadnee yookaan jedhatuma bakka namuma daandira jiraatu bifa sanaanan jiraadhan see garuu waan ina gargaaree waggaa 2 keessatti waan hunduu galma naa ga'ee waan tureef ani sirriittan itti boona injifannoo sanatti. Dhumarratti garee Itoophiyaatti eenyutu moohaa meedaaliyaa meeqa dhufattee addaa hawwiin isaanii qabdu maali?
Meedaaliyaa kanarratti yeroo baay'ee warqiin dhufu ana afur caalee argeen beeku. Maaliif baay'ee ulfaata Oloompikiin tokkoffaa nuti atileetonni nuti qabnu ciccimoodha malee baay'ee miti. Akka biyya Ameerikaa kana kan bishaan daakuu qabnu, kan darbatu qabnu, kan xiyya furguggisachiif qabnu, kan gaggabaabaa qabnu. Nuti ittiin ga'oo guddate meedaaliyaa warqii sadii caalaa waan fedhan natti fakkaatu yoo baay'ate. Yookaan sadii haga afurii caala fiduu hin danda'a. Sanii gadi malee. Egaan Atileet Faayisaa Lalisaa yeroo keetiif yaada kennu yeroo keetiif ulfaadhu siin jedha. Ulfaadhu biyaan gaafate. Oloompikiin dirreen guddichi atileetonni hawwanii argatan kun baranaa har'a adoolessa 23 qabee amma hagayya 8tti geggeeffama. Qophiin labataan irraa waarrate torban mata duree biraa sagantaa biraatiin walitti deebina. Qindeessee anan isinii dhiyeesse ani Tigisti Gammeeti. Nagahaan. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Walitti dhufeenyi Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa gidduu jiru akkaataa sabtaa'aa fi tilmaamamaa ta'uu danda'u irratti pirezidaantii biyya Raashaa Vilaadimir Puutiin wajjin ijoo dubbii adda addaa irratti dubbachuu isaanii pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden himaniiru. To'annoo meeshaa waraanaa irratti taasifamuu qabu dabalatee dhimmi tarsiimoo sabtaa'aa ijoo marii keessaa isa tokko ture. Pirezidaanti Baayiden Raashaan jalqaba marii sabaatinsa tarsiimootti makamuu ishee simachuu isaanii ibsa gaazexeessootaaf kennan irratti dubbataniiru. Karaa marii kanaatiin Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaan to'annoo meeshaawwan waraanaa fi tarkaanfii balaa ittisuu irratti fuulduratti hojii lafa qabate qabaachuu barbaadu. Mariin biraa biyyoonni lamman taasisan tokko waa'ee dhimma nageenya intarneetiiti. Keessumaa waa'ee haleellaa tajaajila tika alaa Raashaa isa kompiitaroota sadarkaa addunyaa kumaan lakkaa'aman irratti xiyyeeffate. Akkasumas waa'ee warreen biroo Raashaa keessa ta'anii lola toora intarneetaa irratti taasisan irratti dubbatameera. Dhimma kana irratti biyyootan lamman ogeeyyotatti fayyadamuudhaan waliin hojjechuudhaaf akka walii galanii pirezidaanti Baayiden ibsaniiru. Lammiiwwan biyya Sooriyaa miiliyoonatti lakkaa'aman warreen rakkina cimaa keessa jiranuu fi akkaataa gargaarsa namoomaa addaan hin cinne qaqqabsiisuu danda'amu irratti biyyoonni lamman marii taasisaniiru. Xiyyeeffannoon marii inni biraa biyyi Iraanii akka isheen meeshaa nikuleeraa hin qabanne mirkaneessuudha. Pirezidaanti Baayiden pirezidaanti Puutiinii wajjiniin dubbiin cimaan kan biraa kaasan Yuunaayitid Isteetsi birmadummaa fi kabajama daangaa biyya Yuukireen irratti waa'ee kutannoo cimaa qabaachuu isheeti. Pirezidaanti Baayiden dhimmi mirga namoomaa yeroo kamuu waan eenyummaan keenya ittiin ibsamuudha jechuudhaan pirezidaanti Puutiinitti himaniiru. Waa'ee hoogganaa mormitootaa Raashaa isa mana hidhaa jiru Aleeksii Naavaaliinii ilaalchisee yoo Naavaaliiniin mana hidhaa keessatti du'e wanti itti aanee dhufu Raashaadhaa fi badiinsa cimaa akka ta'e pirezidaanti Puutiinitti himuu isaanii pirezidaanti Baayiden ibsa gaazexeessootaaf kennan keessatti dubbataniiru. Akkasumas tamsaasa raadiyoo Yuunaayitid Isteetsi, raadiyoo Firii Irooppii fi raadiyoo Liibartii irratti gocha doorsisaa Kiremliin irraa taasifamaa jiru ibsuudhaan barbaachisummaa pireesii walaba ta'ee fi waa'ee yaada ofii bilisaan ibsachuu Puutiinitti himuu isaanii pirezidaanti Baayiden ibsaniiru. Akka Baayiden jedhanitti mariin garee lamman gidduutti sa'a dheeraadhaaf taasifame haala gaariidhaan ture. Bakkeewwan fedhii waloo keenyaa itti guddifnu akkasumas bakkeewwan addunyaadhaa fi bu'aa qabanu addaan baafne yemmuu fedhiin keenya tuqamu deebii Yuunaayitid Isteetsi kennituu fi dudhaa biyya keenyaa qulqulleessinee lafa keenyerra. Jedhaniiru pirezidaanti Baayiden marii pirezidaantii Raashaa Vilaadimir Puutiin wajjiniin taasisan ilaalchisee ibsa kennan irratti. Fuula duratti hojiiwwan hojjetamuu qaban jiru. Haa ta'u malee walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa irratti akkaataa hojjechuu danda'amu irratti bu'uura ifa ta'e uumuu dandeenyeerraa jedhan pirezidaanti Baayiden. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee haga sa'a 3 wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Nagaatti bulaa.
amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.